yoon si dabarsuu baadhe maal fedde? Maaltu sin kolfisiisa? Warra gatiin qabu. Deeman masi. Akkas taatee osoo si argu akkamittiin hin galchu? Atiin waan taatiif wayiitu si galcha. Moo akka ni guduuf si qacaran? Dooktar Eebbaan jedhama. Garuu immoo dhugaa isaaniiti bara. Gufuun sun namoota baay'ee abjuu isaanii irraa sakaaleera bara. Utuu anaan akkas jettillee ladda kee dheetan quufa kee kana biyyee nyaachisa. Edaa dhiironnis waan haasaa hin qabu jechuudha. Yookaan immoo gammee harka kee keessa galfachuudhaaf ragaa wayii waan harka kee irraa qabu fakkaatame irra. Eessa abbaa keessanitti na jalaa baatu? Hiriira koo qabdi bara.